Daawwattoota keenya akkam jirtu nagaadha. Walii bultiin nagaa jiruuf jireenya akkamii. Egaa torban eegnee immoo kunoo deebineetoo jirra. Akkuma baratame sagantaan soona seenaa magaalaa Siyaatil irraa TV ONN saatalaayitiidhaan darbu amma eegala. Keessummoota 3 jajjaboo qabadheetoo dhufee jira har'as. Akkuma baratame Dr. Onnee Obbo Barbaadaa, Obbo Daawit anaa wajjin ta'u. Keessummoota keenya afeerraa keenya kabajanii dhufuu keessaniif isin galateeffadha. Mee har'a wanni irratti dhiyaannu waan guddaa tokko Oromoon mana keessa waan jiru dagattee ala fiiginii waan jettuudha. Isa sanis immoo qabsoo bilisummaa Oromootiin balbala banee karra saaqee Oromoota hundaayyuu gammachiisee dhumaatii Qarree fi Qeerrootiin as gahe kana eenyutu fudhateetoo fiigaa jira. Kan eenyu itti dadhabe eenyu asiin gahe. Galmi kun hoo eecha dhaquuf deema kan jedhu irratti marii eegalleetoo jira. Amma garasitti sududaan isin geessa. Dr. Onnee mee dhiyaadhu waa'ee kanarratti. Baay'ee fayyaa ta'e Biraanuu akkuma amma dura nu hundumtinuu yaadannu sochiin guddaan Oromiyaa keessatti deemaa ture gaaffii hangafoota kaaseeti sosso'aa ture. Gaaffii san keessaa afaan Oromoo afaan hojii akka inni ta'u Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uusii akka dhugoomu maqaa maaster pilaaniitiin uummata keenya qeerraa buqqaasanii maatii isaa facaasanii hiyyeessa godhuuni akka dhaabbatuudha. Olaantummaan seeraa akka inni kabajamee akka seera irratti seerri federaalaa murteessuun hojiirra akka ooluudha wanni jiru. Haga ammaa eega mootummaan olaantummaa Tigreetiin bifa itti ijaarame sanitti fufuu dadhabee karaa ce'umsaatti tarkaanfachuun isaa barbaachisaa ta'e Hayilamaariyaamiin ka'ee muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin bakka bu'amee mormitoonni siyaasaa hundumtinuu kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis dhiibbaa tokkoon malee nagayaan sosso'anii rakkoo biyyattii sanirratti mari'atanii akka furaniif ture. Haga ammaa wanni nuti jirru Hayilamaariyaam irraa Abiyyiitu gaariidha. Abiyyiin ilma Oromooti. Bira jechuu bira darbinee mootummaan kun akka mootummaatti akkamitti ilaalama. Imaammanni kaleessaa uummata keenya buqqisee ture suni ham tokkotti hojiirra oole. Gara fuula duraarratti akkamitti deemuu qabnaa. Kan jiru kana laaluu dhiifneetuma inni Oromoodha jechaatuma gammadaa jirra. Hayilamaariyaamiitu Abiyyiitu irra gaariidha jechaa jirra. Kanarra guddannee mootummaa tokko akkaataa ulaagaa mootummaan tokko ittiin madaalamu irratti laaluu irratti deebi'uudhaa dirqamnaa jechuudha. Gaaffiileen qeeroon teenya kaafte afaan Oromootis afaan federaalaa hin taane, Finfinneenis handhuura Oromiyaa hin taane, maaster pilaaniilleen uummata keenyarraa hin dhaabbanne, seerri federaalaa hojiirra oolaan jiru inuu ittuu hammaateeti bulchiinsa waraanaatiin haadhaa fi ilmoon walirratti gudeedamaa jiranii. Uummanni keenya gadi bahee nagayaan bahee hojjetee nagayaan galuu dadhabeeti jira. Gaa muummichi ministeeraa rakkoolee biyyattii kana qaama dhimmi ilaalu hunda irratti walitti qabee mari'atee haa furamurra dhaadannoo addaa ifii qabatee Itoophiyaa gudditti deebisnaa akka Haayile Sillaaseen mootii ta'etti anis mootiin tahaa akka Minilikfaanni mootii guddaa ta'anii addunyaa irratti beekamanii biyyitu tun eega isaan du'anii xiqqaattee bakka sanittiin deebisan jedhee imaammata dhiheeffatee uummataan hin filamin humna waraanaatiin dirqisiisee uummata keenya irratti deemaa jira. Waan hunda caalaa immoo kan nama gaddisiisu maaster pilaaniin guyyaa gaarii haasawaa halkan lafa babal'achaa deemaa jira. Keessaahuu ammaan tana taakkala uumaanii biyya Ameerikaa kana dhufee
biyya Ameerikaa kan dhufee State Texasitti Arlington Universitytti warra injiinaroota biyya Ameerikaatiin wajjin waliigaltee inni godheetu jira. Maaliif sandaafaa lafa koosiin irratti haramu goona. Sandaafaani lafa waa biqilchuu dandeessu. Uummata keenya achirratti hojjechaa jiraachuu danda'u bakka koosiitti gatamtu goonaa jechuudhaani naannoo Oromiyaa jala akka naannoo Finfinnee jalatti deebitu taasifame. Ammas uummata keenya odoo hin mari'achiisin balaa naannoo san irratti irra gahuu maluun akkamitti inni jiraachuu danda'a osoo ilaalcha keessa hin galchini piroojeektii hamaan akkuma Kooyyee Facceetti akkuma ammaan dura magaalaan Finfinnee daanga'e malee uummata keenya fuqqaasaa babal'achaa jirtutti ammallee irratti deemaa jira. Kanaaf akka uumaalleen odoo uummata keenya mari'achiisin uummanni keenya akkamitti dhiibbaa magaalarraa dandamachuu qabu odoo hin jiini lafa koosii itti haramu maqaa jiruun ammallee uummata keenya kumaatama buqqaasuu deemuu kana akka irraa dhaabbatu goonaan agaa mootummaa kana ijoolleen teenya wanni inni qabsoofteef wanni inni hojjetee hin jiru. Abiyyiin akkuma Mangistuu Hayilamaariyaamitti furmaatan qabu. Wanni namaan jiru muka dhaabaa gaafiin hundinuu ni deebitii namaan jechaa jira. Muka hagana dhaabne muka hagasan dhaabne kan jiru wanni yeroo tokko ne yaadadha. Mangistuu Hayilamaariyaamis akkanumatti muka dhaabaa ture. Manni keenya ne yaadadha. Ijoollee ta'een gaafsanii Oromiyaa maal godhaa Kanaadaa haroo bujechaa turan qamadiitu Kanaadaa irraa dhufaa ture. Muka dhaabuun kan Mangistuu sanuu furmaata nuun kennine. Gara oomishaatti ilaaluudhaaf gaaffiileen bu'uuraa nagayni namaa kabajaan namaa biyyatti hin deebine keessatti muka dhaabuu kan jiruudhaan nu adeemsisaa karaa rakkoo hiikuu irratti karaa olaantummaa seeraa deebisuu irratti hafnee har'a humna waraanaatiin ganna tokko keessatti waan wayyaaniin amata 27tti uummata keenya fixxe caalaa waan Abiyyiin miidhaan amata tokkotti irra nu ga'e irratti karaa hamaatti deemaa jirra. Anaanni namni keenya hunda Hayilamaariyaam irraa Abiyyiin wayyaadhaa jenneef dagachiisuu dhiifnee Abiyyiin Oromoodhaa jennee dhumaatii uummata keenyaa dhoysuu dhiifnee yeroon madaalaan waan inni hojjeten waan inni balleessin haqa malee inni nama godheen mootummaa kana yoo amma ilaaluu baanne boru nu hundumtinuu nu hundaa'u fixuurraa fi duban deebi'uu yaadachuun qabaani keessa bahe. Ulfaadhu Dooktoranne obbo Barbaada egaa lafa kaa'eetoo jira. Bu'uurri kanaa mootummaan dhufaa dabraa wanti impaayirii sanii gaggeessu hunduyyuu xinneeffannaan isaa karoora qabateetoo harka lafa jalaatiin hojii uummata Oromooti irratti hacuuccaa bara baraa akka ta'uu fi gamtaadhaan hojjechaatoo jira. Halkanii guyyaadhanii hani mul'anneen halkan deemee caraqaa ijaaraa ganama poolisiin dhufee diigaa haxirii itti haxiraatoo deematoo jira. Kuni uummata Oromoodhaa danuu lafarraa buqqisuu fi karoorri isaanii maaster pilaaniin harka lafa jalaatiin deemutu jira jedhee Dooktor kaasetoo jira. Mee dhiyaadhu waa'ee kanarratti obbo Barbaada. Galatoon biraanuu waa tokko adeemsa fakkanuu mijatu sarara keessa deemuun narra jiru ijoo murtoofte dura lafa kaa'eni bal'ina isaatti seenuu barbaada. Tokkoo fi gaafin ijoo marii keenyaa akkuma tu kaaftee wareegama qeerroon baaserraa eenyutu buufatee waan jedhu ilaaluudhaafi garasitti ce'uudhaaf rakkinni amma jiru wareegamni qeerroon baase maal akka ta'ee fi itti baatisaa eessa akka ga'e akka ifatti mul'annee wanti gochaa jiru luugamoota cancala afaanitti uummata Oromoo kaametu jira. Luugamni sun afaaniin wa'uu qaba dursee. Luugamoota sana keessaa lamaansaa ilaaluun barbaachisaadha. Inni tokko ijoollee abbaa gadaa kan jedhu. Ijoollee abbaa gadaa naa jedhamu warra amma masaraa mootummaa seene ijoollee abbaa gadaatii waan isaaniin dubbatinaa. Yaanni jedhu balaa guddaa qaba.
aadaa keessaa sirna keessaa illeen nu baasaa uummata keenya baasaa jira. Maaliifin akka sirnaatti akka Oromootti badii ta'ee ifatti yerootti walitti himu gaarii ta'eef immoo ifattii fi yerootti wal galateeffachuudha aadaa godhatee qabaatti ture Oromoon. Kanaaf ijoollee abbaa gadaa jechuun maal jechuudha inni jedhu dhuguma amma warri masaraa dhugaadhuma gaa dubbachuu yeroo darbe calqabnee jirra. Dhugaa yoo dubbanne malee karaa qajeelaatti ba'uu hin dandeenye. Dhugaa dubbachuudha ammoo ijoollee abbaa gadaa waan gadaa dubbachuun safuu qaba. Yoo safuun sun hin eeggatamin cubbuu ta'a. Kanaaf ijoollee abbaa gadaatii warri masaraa jiru kun yoo jennee ilaallee miti. Ijoollee abbaa gadaa jechaan akka aangootti akka bulchiisatti yoo dhufne sirna keessa ba'u qaba. Dabballee gaammee kuusaa yookiin foollee ta'eet ulmaa ciisee ulmaa ba'ee godoo ulmaa ijaarratee achi keessaan ba'ee sirna gara abbaa gadummaatti ilma abbaa gadaa nama godhu keessa ba'eeti sirna bulchiisa abbaa gadaatti dhufuu qaba. Yoo sanan godhin achi qaqqabuudhaaf sagaagaltoo akka hin ta'in kan nama najjeesin gumaan dhiigaa harka isaarra hin jiraatin cubbuun hojjetin hinatin ta'uudha qaba. Masaraa keessatti yookiin inni sirna bulchiisaa keessatti ilma abbaa gadaa ta'uudhaaf. Amma as taa'ee ani jarri kun hattuudha, sobduudha jechuun ulfaataa ta'ullee sirni isaan keessaa dhufan sirna waggaa 150 yaa'a sirna kolonii acuuccaa fi miidhaa uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamtoota kibbaarra kaa'e keessaan dhufan yaati isaanii achi keessatti dhalatanii achi keessatti guddatan. Sirni sun amma nama ajjeesaa ta'etti miidhaa ta'etti sagaagaltuu ta'etti kan dhiigan laaqqate ta'etti isaan qulqulluun ta'an sana keessatti eega guddatanii warra sanatti matamu malee gara abbaa gadaatti matamuu hin danda'an. Kanaaf isa kanaan burjaajessuun fi burjaaja'uun dhaabbachuu qaba. Inni duraa isa kana luugama kana ofirraa baasuu qabna. Inni lammataa akka lagaan Oromoon bulchuu hin danda'u nuun hin jennee fi adabadhaa waliin jechuutu jira. Luugamni lammataa isa kana. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u akka hin jedhamneef adabadhaa waan jedhamutu jira. Waggaa tokko kana luugama kanaan hidhamee jira uummanni Oromoo. Namuuyyuu inni kunis sirnaa miti. Yoo PDO'n biyya bulchuu baatte dadhabdee Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechaadhaa miti. Yoo ani barbaadaan biyya bulchuu dadhabee onneen biyya bulchuu hin danda'u yookiin Daawit yookiin Biraanuun biyya bulchuu hin danda'u jechaadhaa miti. Isa kana wanti ifatti lafa jiru too jiru asuma geenyeetti wal xaxuudhaaf rakkina nama keenyaa gola keessatti ittiin dhoksuudhaaf waan uumame inni kun. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechaan maal jechaadha. Waggaa 150 kana seenaa bulchiisa biyya sanaa yoo ilaalle Minilik innaa tokko inni warri Oromoodhaan jedhu jira. Isa duubattaa dhiibu. Haayila Sillaaseen ilma guddisaa Bakareeti. Ilma Mokonnin guddisaa Tafarii Mokonnin miti. Ilma Mokonnin guddisaa Bakareeti. Warra abbichuuti. Tuulaa. Biyya bulchuu duwwaa toon ta'in akka waaqatti ilaalameet waggaa 40 ol biyya bulchi. Mangistuun ilma Ilamaaraa Mayyaanaati. Mangistuu Ilamaaraa.
biyya bulchuu duwwaa ta'uu ta'e finceessisee waggaa 17 bulche. Akkamitti bulchee maal godhee gaarummaa sirrummaa isaa dhiifu waggaa 17 bulche. Iyyaasuun akkatti godhee bulchee biyya darbee namuun beeka. Kan Mangistuu Alamaara markaa fuudhee otoo Mangistuu Alamaara waangotti hin dhufin Tafarii Bantii Oromoodha. Tuulama. Biyya bulcheera. Mangistuu wajjiniinii fi Axinaafuu Abaataa wajjinii wal gargaaranii amma gaafa ajjeefamutti. Gaafa Mangistuun caamsaa 13 bara 1983 akka biyya sanaatti biyyaa baqatee ba'e Jeneraal Tasfaayee Gabrakidaan aangootti darbe. Tasfaayee Gabrakidaan amma caamsaa 20tti bulii 7 bulche. Akka humnaatti bulcheeraa jechaadha. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechaa otoo hin ta'in sirna waggaa 150 keessatti kan Minilik keessaa baafnee waan sanaa as jiru waggaa 27 sanaa asii kan waggaa tokko darbe kanaa achi keessaa kunne Oromootu bulche biyya. Garuu rakkinni jiru Oromoon biyya bulche sun Haayila Sillaasees haa ta'u Mangistuu yookiin Tasfaayee Gabrakidaan yookiin Tafarii Bantii qorqalbii alagaatiin bulche qorqalbii Abisiiniyaatiin bulche waan ta'eef Oromoodhaaf waa tokkoyyuu hin goone. Oromoo acuuccaa keessaa rakkina keessaa hin baafne. Acuucca fi rakkina itti jabeesse. Amma isa waggaa tokkoo kanatti dhufne yaa'uma sanaatu jira. Abiyyi Oromoodha. Jedhan Oromoodha. Lammaan Oromoodha. Jedhan Oromoodha. Shimallis Oromoodha. Jedhan Oromoodha. Garuu sirni isaan ittiin bulchaa jiran sirna ilma abbaa gadaa, sirna bulchiisa gadaa otoo hin ta'in sirna kolonii hacuuccaa ittiin bulchaa jiru. Isaan ta'uu hin danda'an cubbuudha. Xuriin kun Oromoon dhiqachuu qabu. Luugama kana afaanii fudhachuu qabu. Isa kan akkasitti haa ilaallu. Kan biraa burjaajii qeerroo adeemsa qeerroo ilaaluu nu barbaachisa. Gara akkamitti eessaa ka'ee teessa ga'ee sochiin qeerroo eenyutu irraa buufate jedhutti otoo hin ce'in duubaa waan qulleessinee ilaaluu qabnu jiraachuu qaba. Innis qeerroo abbummaa dhoowwanii buutii waaqaa buute gochuu. Qeerroo kaleessaa duwwaa miti. Qola keessaa ba'e qaba waan hunduu. Fakkeenyaaf qeerroon naa jennu falmii gabrummaa hundaa keessatti ammas deebinee waan waggaa 150 ilaalle falmii gabrummaa ofirraa buqqisuuf godhame keessatti sochiin baalee waaqa guutuutiin hoogganame sochii qola gaaddisa sochii baalee keessatti qeerroo Oromoo waaqa guutuu dabalate. Aliyyii Cirrii dabalate. Adam Saaddoo dabalate. Qeerroowwan kun gaaddisa sochii baalee jalatti gabrummaa falman. Wareegama kaffalan. Jaarraa Abbaa Gadaa qeerroo. Amma gaafa adda bilisummaa Oromootii ba'uu keessaa bahutti gaaddisa adda bilisummaa Oromoo keessatti Elemoo Qilxuus, Jaarraa Abbaa Gadaas, Mul'isa Abbaa Gadaas, Mul'isa Abbaa Gadaas. Warreen qabsaa'onni biroos qeerroo turan. Qeerroowwan kun gaaddisa adda bilisummaa Oromoo jalatti falmii mirga uummataa kabachiisuu gaggeessan. Kanaaf qeerroon amma jiru kuni yaa'a sanaati. Qeerroon amma jiru kuni yaa'a sanaati. Buutii miti. Kanaaf rakkinni amma
adeemsa qeerroo harkaa qabu qeerroo abbummaa dhoowwanii rarraatii buutii ta'ee namuuyyuu abbaatti ta'uudhaaf quba baafachuu isaati. Inni kun qullaa'uu qaba. Qeerroo abbaan eenyunni qeerroo ta'ee sochii qeerroo keessatti kan makamee qooda gumaache eenyunni ni jedhu adda ba'uu qabu. Isa kana himuudhaaf qeerroon mataan ishii himattee jirti. Qeerroon mataan ishii himattee jirti. Qeerroon amma irraa dubbannu kun sochii bara 2014 qabee maastar pilaanii mormee irratti miti kan hundoofte kan dhaabbatte. Falmii bosona Baalee ibidda mootummaan itti qabsiisee gube dhaamsuudhaaf kan sirni nafxanyaa fi ijoolleen nafxanyaa afaan Oromootiin ibiddin dhaamu jettee itti qooste irraa calqabe yoo maddate. Kuni 2001 akkasii. Amma 2005tti itti ta'e dhufeeti 2005 fincilli guddaan wareegama gurguddaa kan falchiise kan gaaddisaa harqasaa fa'aa itti wareegaman jaagamaa badhaanee fa'aa itti wareegaman qeerroowwan sun sochii mul'ata guddaa labsiidhaan ta'e gaggeessan. Yaa'a sanaatu dhufee 2011 sirna godhatee 2014 wanti muddaan waan dhufee wanti biyya nu dhabsiisu maastar pilaaniin biyya Oromiyaa iddoo lamatti cabsee alagaadhaaf kennuudhaaf dhufu. Haala tattamaa waan dhalateef fincilli sun jabaatee warraaqsa ta'ee ka'e. Kanaaf abbaan qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ta'uu qeerroon mataan ishii himattee jirti. Kanaaf ana tobbaa qeerrooti inni jedhu opidiyoonis ana tobbaa qeerrooti. Aktivistoonnis ana tobbaa qeerrooti. Dhaaboleen biraas ana tobbaa qeerrooti. Inni kaan immoo qeerroon abbaan qabdu akkasumaaf qilleensaan kan sochootu warra jedhutu jira. Burjaajiin kun sochii qeerroo akkaataa qeerroo burjaajessee hubannoo waan nama dhabsiisuu fi inni kunis sirnaan beekamuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo tabbaadhaatti yoo jennu ana miti kan ragaa ba'u qeerroo mataa ishiitu jedhe. Qeerroo mataa ishiitu jedhe waan ta'eef isuma kanatti fudhatama qabaachuu qaba. Kana jechaan maal jechaadha? Warri kaan qooda keessaan qabaanne jechuudha. Fakkeenyaaf aktivistoonni gugurdoon itti makaman. Sochii qeerrootti makamaniiti warri gumaachan warra dubbataniiniti kan jechaa jiru. Namoonni baay'een sochii qeerroo keessaa akka waan qabaatanii afarsaniiru. Garuu warri afarse hunduu keessaan qabu. Namni baay'een dhumarratti qeerroon mo'achuun ishii injifannoodhaan ba'uun ishii akka noolle gaafa beekan iddoo dhaabbatanii itti balaaleffachaa fi itti tuffachaa turanii socho'anii itti makaman. Warri kun qeerrootti makamanii sochii qeerrootti makamanii waa gumaachan. Inni kun akkanatti adda ba'ee beekamuu qaba. Yoo kana keessaa baafneen gumaachin xaxoo hamaa keessa galleetii karaan keessaa ba'uu dhiba. Inni kun burjaajiin kunii fi luugamoota kana keessaa edda baanee booda wareegama gugurdaa qeerroon sochiin qeerroo innaa jennu duubaa dhufee waggaa 150 falmii mirgaa bilisummaa Oromootiif godhame keessatti wareegamni qeerroon sadarkaadhaan kanfaltee maastar pilaanii mormuudhaaf wareegamni guddaan ba'ee iddoo kana gaafa biyyi OPDO gabrummaa ergamtummaa keessaa baasee aangoo dhuunfachiisee eenyuu fi bu'aansaa
kan ta'e kan jedhu ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Asirraa kaafne. Yoo asumaan itti fufi jette asiyyan itti fufa yookaan immoo nama biraatii kennitee itti deebi'uu akka itti deebi'uu barbaadde tan deebi'aa jechaadha. Ulfaadhu obbo barbaada itti deebina. Jaaldaawit egaa qabxiilee keessumoonni keenya lamaan dhiyeessan kana irratti akka dabalataatis ta'ee yaada haaraa wanti qabdu. Wanni qeerroodhaa kuni tilmaamameetoo akkuma tasaa irra keechaa gadi bu'ee jedhee obbo barbaadan kaasee jira. Dhuguma irra keechaa gadi bu'ee moo akkuma obbo barbaadan nu tuttuqeetoo jiru asumaaf achi habbaan qabneedha. Eechaa dhufe. Dhaabbinni isaas maali? Karoorri isaas maali? Eecha ga'uufi eenyutu immoo heebba fi badhaasa itti argate? Galatoomii biree gaaffii na gaafattee fi gaaffii bareeda. Gaaffiin kun gaaffii beektee barbaachisaa dhimma qabsoo Oromoo fi qeerroon godhee sadarkaa kana gahe irratti gaaffii beektee garmalee wanna barbaachisaa ta'edha. Waa'ee dhimma qeerroo kana qeerroon kuni achi qabii as qabii ani qabaanne qaamni isa ijaare eenyu akka ta'e qeerroon ofii isaatii himatee jira. Adda bilisummaa Oromoodha. Takkasan lammata qaamni tokko otoo jaarmiyaan ta'in ijaarama otoo hin qabaatiin gubbaadhaaf gaditti ajajaaf ajajamaa otoo hin qabaatiin sochii mootummaa jigsu tokko seenaa beektee biyya Afrikaa keessatti miti addunyaa irratti ta'ee mootummaa tokko raasee sadarkaa sanarraa kan geessise tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warrooti beektee faayidaa ofii isaaniitii fi olola beektee qaama qeerrootti godhanii ofii isaanii warra ajaakii godhuu barbaadaniitudha. Dhimma qeerroo kana akka kanatti himatu. Kanaaf qaamni qeerroo ijaarri isaa caasaa kan qabu, ajajaa fi ajajamaa kan qabu, seeraa fi heera kan qabu, naamusa kan qabu ta'uusaa qabsoonni godhe keessatti ni agarsiisamaa jechuudha. Ni mul'atallee jechuudha. Kun ifa. Maaliif qaamni tokko kaayyoo ittiin qa'e yoo hin qabaanne, ajajaaf ajajamaa yoo hin qabaanne, adeemsaa fi taliigama yoo hin qabaanne, sochii sadarkaa kanatti biyyaalessa sana keessatti godhee mootummaa jigsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qeerroon kun sadarkaa sanaan ka'ee qaamni biyya sana bulchu otoo inni hin beekin caasaa mootummaa sanaa tokko shaneedhaan ijaare jigsee caasaa sana dhuunfatee ofii isaatii caasaa sana keessatti miseensas horatee mootummaa sana burkuteessee cabsee humna ta'ee as ba'e jechuudha. Gaafa humna ta'ee as bahu ka'aatiin fi naamusni qabaachuu fi gochi ijaarri qeerroo kuni qaamni mootummaa isa naasise. Qaamni qabsoo Oromoo keessatti qabsoo Oromoo irratti daba godhanii qabsoon Oromoo bakka tokko akka hin geenye sakaalaa warra turan. Dhimmi Oromoo sadarkaa kanatti ta'ee humna ta'ee akkanatti as bahuusaa warri sodaatan fi siyaasni addunyaa qaamni qeerroo kun ajajamni isaatii fi beektee liidarri isaa gadi ba'ee ani kanaa jedhee dubbachuu diduurraa qaamni qassichaa fi qaamni qeerroo kan kana godhe bu'aasaa fi taargeetiin ta'ee fi akeekni isaa eessa akka ta'e qooda beekuuf sana godhumsaa barbaachisaa qoodan taaneef amma irratti illee gadi baasee hin dubbanne jechuudha. Ajajni isaa fi ajajaan isaa fi bu'uuressaan isaanii fi warri dhimma kanarratti gubbaadhaa gaditti caasaa isaa wanni jedhan kun barbaachisaa qoodan taaneef hin dubbanne jechuudha. Kanaaf dhimma kana keessatti suni ta'uun qaama qabsoo sanaaf qaama qeerroo sanaaf humna ta'e icitiinsa argamuu hin dandeenye. Mootummaa san han naasise, kan burkuteesse, kan cabse ta'uusaa qaamni mootummaa sun hubatee jechuudha. Isa qofa otoo hin ta'in qaamni anaa jedhee akka hoogganummaatti ba'ee haasa'uusaa diduurraa qaamni siyaasni addunyaallee maal qaamotiin beektee siyaasni addunyaa bulchan faayidaa biyya naannoo sana irratti qaban qaamni kun maalii jedhanii
isaan illee qaama naasisu ta'e jechuudha. Qaamotii siyaasa Oromoo qabsoo Oromoo irratti daba godhaniif illee dubbiin kun naa ta'e jechuudha. Dubbii kana hundaa maaliifan kaasaa? Sadarkaa qeerroon ka'ee fi qabsoon qeerroon itti godhe haala amma irra jiru kana amma naa danda'ametti amma ofii hubadhetti hubachiisuu barbaadetanii jechuudha. Kanaaf gaafa dubbiin kun kana ta'u qaamni mootummaa sun dhimma kanarraa sarvaayivii godhuu akka hin dandeenye, bahuu akka hin dandeenye, kufuunsa akka hin oolle gaafa hubatu. Engadallee dubba kanarratti dubbadeen turre militarii komaandii godheet militariidhaan illee wattaaddaraan bulchuu naannoo sana beektee ummata siviil ummata waradaadhaan astadaadarootaan warra bulan kana qooda already caasaa isaanii caccabsee militariidhaan akka bulu godhee jechuudha. Militariidhaan akka bulu godhee yeroo lama komaandii poostiidhaan akka bulu ajajeet sanarraa sarvaayivii godhuu hin dandeenye. Sanarraa sarvaayivii godhuu akka hin dandeenye caasaa akka jiru sanarraa of jijjiiree tooftaa baafatee qaama qabsoo qeerroo kana fuuldura dhaabbachuuf taaktikii isaatiif tooftaa isaa baafatee. Tooftaan inni baafate keessaa wanni tokko anaan akkanatti mul'ate tokko qaamni qeerroo liidara hin qabu hammataa ta'e adeemee hin qabu jedhee olola irratti godhu. Kun immoo eenyuun ta'e? Qaama mootummaa sanaan illee qaama aktivistoota Oromoon illee qaama beektee Oromoo qabsoo Oromoo kana keessatti qabsoo Oromoo jiran keessaa dhimma kanarratti ololli irratti ta'ee jechuudha. Still qaamni qeerroo kun dhimmi sun barbaachisaa kan ta'an akka liideraatti gadi bahee ani kanaa jedhee dubbachuun barbaachisaa kan ta'an taargeetii akka ta'an liidera dhabuun qaama sochii sanaa dhahuu akka ta'e qooda hubateef bu'aa isaarra baduma isaatu caalaa jedhee wanna isaan olola godhanii purposely taargeetii godhanii xiyyeeffataniif beekee of dhoksee caala qabsoo isaa jabeessee jechuudha. Gaafa kana ta'u maal godhanii laal seenaa qabsoo keessatti qaamni qabsoo beekaa hayyuu jabna qabsoo keessaa uummataa yookiin immoo qaamni diinaa purposely mishiinii godheetidha. Qaama dhimma sana xiyyeeffate irratti qaama uumaa jechuudha. Kanaaf qaama uumee fi qaama uume sanaaf fandii kenneefi informaationa kenneefi dhimmi sun akka fakkaatu godheetidha. Qeerroon kun akka abbaan qabaanne abbaan isaa immoo beektee qaama dhimma isaa mijaa'eef haala adda addaatiin waa'ee haala adda addaatiin akka inni dhuunfatu akka inni abbaatti ta'uu fi beektee olola irratti adeemsisu beektee sammuu uummataa saayikooloojii yookiin immoo uummanni dhimma sana akka fudhatu godhaniiti purposely irratti hojjetanii jechuudha. Irratti hojjetaniidha. Still qaamni qeerroo kun no anaa jedhee gadi bahur qaamni burjaajessu dhufu kunillee haa dhufu teeterii goonaa jedheetidha. Tasgabbaa'ee eeggatee yeroo isaa eeggatee homaa isaan dinnaan maal godhan? Biyya alaa kana keessatti paartoonni addaa jiranii fi aktivistoonni ta'an qaamni qabsoo qeerroo sun qaama isa taliiguu barbaachisaa, liidera isa barbaachisaa. Kanaaf qaama isaa qarqaaru liidera isaa ta'uu danda'u uumuu qabnaa jedhaniitidha. Biyya alaa kana keessatti illee yaadaniitidha gadi bahanii jechuudha. Sunillee irratti fashal hin danda'amu. Isa booddee maal godhan? Maal godhanii? Qaama mootummaa sana keessaa beektee haasaa qeerroo haasa'u, jecha qeerroo haasa'u, fedhiin qeerroon haasa'u sun jecha sana fudhatanii mishiinii kennanii fi liidera qaamuma isaan ijaaran OPDO keessaa qaama Lammaa fi Abiyyiin purposely gadi baasanii jechuudha. Gaafa dubbiin kun achi gadi baasan qaamoleen biyya alaa kana keessatti maqaa aktivistummaadhaan haala qeerroo hajaakii godhuu barbaadan. Qabsoo Oromoo kana keessatti illee beektee paartoliin gufuu ta'uu barbaadan. Haalli isaa isaan naasise.
warra qaamni Tigree purposely imma qeerroo kana cabsuudhaaf taargeetiin deeme isaan cabsuu adeemuusaa qooda beekanii imma kana fuuldura dhaabbachuudhaaf maal godhanii warrasi isaan sanaaf green light kennan jechuudha. Akka aktivistiitti warri jiran warri akka siyaasaatti jiran qaamni qabsoo keessuma anaan na dhibu inni Oromoo ta'ee eenyu ta'ee qabsoo Oromoo bakkaan gahee mooyee yoo bakkaan geessise walirratti naafuun wal fuuldura dhaabbachuun barbaachisaa natti fakkaata. Anaan garuu yeroo sana akkan dubbii kana ilaaletti maal ta'e qaamni qabsoo kana adeemsisu duubni isaa adda bilisummaa ta'uusaa gaafa hubatan qaamni qeerroo ijaarramee as beekuun mas cabuu akka ta'u irratti amananii jechuudha. Qaamotiin aktivistii ta'an qaamotiin paartolii qabsoo adda bilisummaa Oromoo irratti shira godhaa turan illee jechuudha. Kanaaf yeroo sana qaama mootummaan tooftaadhaaf qaamotii beektee jijjiiramaa abjedhanii bahan kan baasan qaamotiin aktivistootni biyya alaa jiranillee paartotiin Oromoo qaama kana keessaa hin qabaanne sochii qeerroo kana fuuldura dhaabbachuuf yookiin immoo hansaanii godhachuuf akka isaan barbaadanitti adeemsisuudhaaf daboo wal waamanii irratti bobba'anii irratti bobba'urra ka'anii gara biyyaa galanii jechuudha. Gaafa gara biyyaa galanii maaltu ta'e? Taargeetiin isaanii duraanii qaama qeerroo kana sochii isaa laamsheessuu tooftaa itti baasanii qaama qeerroo kan ta'e kan biraa uumanii oppoosii godhanii wal fuuldura dhaabbachuu caasaa qeerroon kun amma danda'ametti faana bu'anii dubbii kana fuuldura faana bu'anii irra gahanii qaamni qeerroo sochiin qeerroo kun akka dhaabbatu akka beektee laamshaw sadarkaa akka hin deemne halkanii guyyaa irratti hojjechaa turanii jechuudha. Yeroo kana ta'u eenyutu godhe? Mootummaatu fandii godhaa ture jechuudha. Akka hubannoo godhe kun. Maaliif hin argita wanna ta'aa jirurraa. Gaafa kana godhanii qaama qeerroo kana istiil peneetreeta godhuu gaafa dadhaban. Gaafa godhuu dadhabanii qaama qeerroo qaama jaaretan dirqamaan otoo hin jaalatiin addi bilisummaallee biyyatti akka galu godhan jechuudha. Biyyatti akka galuun sun isaanillee qaamni adda bilisummaa Oromoo kun gaafa biyya keessa galu warrooti qaama dhimma kana wajjin sochii godhan taargeetii godhannee qaamotii sana bira gahuu dandeenyaa jedhaniitillee tooftaa sana keessatti kan uummatan natti fakkaataa jiru. Lammata immoo qaamni qeerroo suni still bira gahanii hansaanii godhachuu qoodan dandeenye. Qaamni kun deebi'ee yoo ka'e nuunillee deebi'ee nyaachuu ni danda'a. Sadarkaa sanarra yoo darbee just already mootummichi duraan ho'aatiin bulaa ture. Amma immoo qaama jijjiiramaatiin as bahee qaamni ho'aat kun erga dhimma kanarraa dandamate tooftaa biraatiin gara biraa irratti wanna darbuudhaaf jedhu kun akka isaan hin taane qooda beekaniif qaamni adda bilisummaa Oromoo galuunsaa barbaachisaa akka ta'e itti amananii gaafa inni galee meebii caasaa kana bira geenyaa jedhanii han irratti hojjetan natti fakkaataa jiru. Sunillee ta'uusaa ragaa kan ta'u maali? Gaafa adda bilisummaa Oromoo galee ummatichi bahee qabsoon kun kan kiyya ummata kootu ijoollee kootu itti du'aa jedhee gaafa gadi bahee simata. Caala naasuu warrooti dhimma kana keessatti hirmaataniif immoo isaaniif warrootiin kun taargeetii akka ta'uu qaban akka faana bu'amuu qaban beektee xiyyeeffannaa irratti godhanii jechuudha. Tartiibumaan qaamotii kan danda'an assaasineeta godhu danda'an qabu amma danda'ame qaama qeerroota kan immoo bira gahuudhaaf tattaafachuu caasaa isaaniitiin kan ijaarame qaama qeerroo yookiin immoo foollee jedhame san peneetreeta godhee akka inni qaama qeerroo sana bira gahu halkanii guyyaa irratti hojjechaa turanii jechuudha. Still wannootiin kun hundaa yeroo ta'an jabin naamusaa fi caasaan qeerroo jabaa ta'uusaa kan argitu. Kan argitu wannootiin kun hundaa gaafa dubbiin kana ta'u warrooti aktivistoota warrooti beektee qabsoo Oromoo kana keessatti beektee shira godhan siyaasni addunyaallee qaamni dhufuudhaaf danda'u karaa qeerroo kun
qaama isaa liidarummaa isaa eenyu akka ta'e qodan beekneef isaan illee sodaa qodatti bulee yaadaanillee tooftaan illee isaan qarqaaraa turanii jechuudha. Kanaaf amma gara dubbii kiyya gara goolobatti yeroo na deemu qaamni qeerroo kun istiin jabina isaarraa kan ta'e dhimmoota hundaa kanarraa sarvaayivii godhee ammallee tooftaa mootummaan sun baafatu sadarkaadhaan adeemu chaalenjii godhaa jira jechuudha. Chaalenjii godhuu gahe kanarraa qabee isteeppii amma jirurraa gara biraatti mootummichi dhaqee qaama qeerroo kana cabsuu fi beektee dhaqee haandilii godhuu yoo hin dandeenye mootummichi kufuunsaa gaaffii akka qaban qaamni mootummaa sanaallee ni beekaa jechuudha. Qaamni qeerroo immoo wannootii godhaa jiru kan haalli isaaf mijaa'aa kan ta'e siyaasa isaallee bareessaa kan adeemu ta'uu isaan ni mul'ata. Maaliif qaamni jijjiirama jedhee as ba'e kun erga akka jijjiiramaatti ba'e maal godhe? Oromoon caala buqqisuu, Oromoon caala tasgabbeessa dhorkuu, Oromoon hidhame sun deebi'ee hidhamuu, qaama qeerroo hidhuu, beektee qaama paartota siyaasa Oromoon fedhu liidaroota isaanii yookiin immoo paartota isaanii miseensa isaaniitti hunda hidhuu itti bobba'ee jira jechuudha. Istiin akka kana ta'etti bobbaan amma kanaa itti ta'etti sarvaayivii godhaa jira. Sarvaayivii godhuu isaa maaliin argita? Yookiin immoo jabina isaa maaliin argita? Mootummaan sun taargeetiin inni godhate, mishiiniin inni godhate hunda sadarkaadhaan saaxila bahuu irraa kan ta'e immooshiina ta'etti yeroo tarkaanfiin taanellee yeroo inni fudhatu argitaa jechuudha. Beektee ijoollee qaama qeerroo kana keessatti ijaaramtee qaama qeerrummaadhaan peacefully yookiin immoo haala nagaadhaan socho'uu warra hin dandeenye warra daggalatti galee immoo tooftaan inni baafatee akkatti inni irratti bobba'aa jiru argaa jirraa jechuudha. Kanaaf waa'ee dhimma ati gaaffii na gaafatte kana keessatti qaama mootummaan tooftaa baafatee halkanii guyyaa irratti hojjechuuf qaamni qeerroo kun wallaansoon isaan gidduu jiru hin dhumne. Qooda hin dhumneef burjaajana kan argita. Garuu immoo poolitikaali yeroo argu akka kun qaamni qeerroo wiinii ta'uu isaa natti mul'achaa jira. Maaliif qaamni mootummaa sana ta'uu isaa maal argita? Qaamni mootummaa waggaa dura gadi ba'e fudhatamanni uummata Oromoo biratti fi biyya sanatti qabaachaa jiru har'a iddoo sana hin jiru jechuudha. Kunuu qaamni qabsoo Oromoo yookiin immoo qaamni qeerroodhaan adeemamu kun halkanii guyyaa siyaasaan mo'aa ol jedhaa adeemuu isaa argitaa jechuudha. Kanarraa kan ta'e qaamni mootummaa sun maal ta'a? Tasgabbina dhabee qaama qabsoo Oromoo qaama qeerroo qabsoo Oromoo sana qabsoo isaaniin illee aangoo irra illee wajjiniin wal dhabee qaama Amaaraa wajjiniin illee Amaara himtuu ijaaree isa deebi'anii isa nyaachuudhaaf jedhanetti wal dhabee Sidaamaa wajjiniin illee haala amma jiru kanaan wal dhabee. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kan soona seenaa magaalaa Siyaatil irraa TV ONN darbu har'a sagantaa gaaffiin qabannee too dhufne wanna qeerroo bilisummaa Oromoo kaasee eecha ga'ee eenyutu ittiin bu'aa argate kan jedhu obbo Barbaada yaada qabdu san irratti wanti dabalatte yoo jiraate nu gumeechi. Gaarii iddoon itti dhaabbadhe waan keessaa bobba'uu qabnu dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf haqa jiru baasuudhaaf waan keessaa ba'uu qabnu kakaasen jira. Adeemsi qeerroo fi wareegamni kan falame maal akka ta'e qeerroo jechaan mataan isaayyuun warra har'a dhalatee akka amma ilaalamutti ilaalcha dogoggoraa sana keessaa ba'uu akka qabnu. Maaliifin namootuma har'a umurii isaanii yookiin masqalli isaanii waggaa 30-40 gad ta'e duwwaa otoo hin ta'in wareegama Alii Cirrii fi Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa Lemoo Qilxuu baasan hunduu wareegama qeerroon baase akka ta'e hubatamu.
Achas dhufee qabsaa'onni amma jiran masqalli isaanii ol sissiqe jennu hogganoonni amma jiran kun hunduu wareegama sadarkaa qeerrootti baasanii sadarkaadhaan dhufanii har'a yeroo ga'eessummaa keessa akka jiran kaafnee jirra. Egaa yaa asanatu dhufee as ga'ennaa jenne wareegamni qeerroon iddoo kana ga'uudhaaf baase ulfaadhaan sun waliigalatti waanuma tokkoof. Oromoo acuuccaa sirna kolonii jalaa qulleessee hiree ofii murteeffachuu akka danda'u gochuu qaqqabsiisu. Wareegamni kanfalame. Dhumarratti iddoo kanaa wareegamni nu ga'e wareegama ulfaata. Isa keessaa wareegama Urarsadii irratti 2016 kanfalame yaadachuun hin danda'amu. Wareegamni sun wareegama kichuuwwan Oromoo marga jiidhaa akka qabattetti dhumaatiin akka malee guyyaa tokko sakandii tokkotti ilmaan Oromoo uffata aadaa uffatte biqiltuuwwan amma sanaa biyyootti uffatte. Oromoon akka Oromootti wareegama sanaan dhiiga bu'e. Maatiin aanteen wareegamtoota sanaa har'aatti illee amma jirutti illee dhaloonni dhalootaan laalaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye. Namni wareegama sanaa isuma malkaar sadii irratti kanfalame 700 jedhamee tilmaamame sana ilaala. Naannoo sanarraa jiraattota naannoo sanarraa yoo hubannu namoota duukamirraa sa'aa wareegamni sun kanfalametti gara adreeffataatti deemaa turan helikoophtarri amma duukamitti deemee ajjeesaa akka ture hin dubbatamu. Isaan hin lakkaa'amne 700 sana keessatti namuuyyuu carraa argatee lakkaa'uu hin dandeenye. Maafan kana kaasaa wareegamni iddoo kanaan nu ga'e kuni caalatti ulfaataa akka ta'e. Isa kana eenyu godhe? Waan dhugaa dubbachuun nu barbaachisuuf kaafna kanallee sirna Ihaadig TPLF harkatti ta'e. Biyya Oromiyaa keessatti ta'e. Biyya Oromiyaa keessatti immoo warra Oromiyaa bulchu itti gaafatama ittaanaa qabaata. Warri sun hogganoota amma jiran dabalataa jecha. Wareegamni sun kan kaffalchiisameef jiilmaa maastar pilaan irratti ka'e mormii ulfaataa sana jiilchanii manatti dachaasuudhaaf. Wareegamni sun xiiqii caalu uumee wareegama biraatiin injifannoo masaraa mootummaa Abiyyi fa'aa galche. Injifannoo qabsaa'ota biyyoota ollaa fi biyyoota biraa jiran biyya abbaa isaaniitiin ga'e argamsiise. Haa ta'u malee qabsoon sun hin butamne. Wareegamni sun hin miliqee hin butamne. Eenyuun butame? Mootummaadhaan butame. Injifannootti akka injifannootti ilaalee injifannoo sanaan kan gargaarame Ihaadigii fi sirna isaati. Akkamitti gargaarame? Ihaadig sirna tortore ta'uu isaanu dubbatanii jiru. Mataan isaanii dubbatanii. Ihaadig sirna uummata makaraarsituudha jedhee adabaa miila kutaa, harka kutaa, lubbuu akka malee baasaa gidirsaa ture sun makaraarsituu mataasaa akka ta'e akka dubbatanii cubbuu isaanii dubbatanii akka baafataniif gochuun sun injifannoo. Kan lammataa humnaan akka malee kufanii qabeenyi isaanii akka saamamu miidhaan lubbuu akka irra hin geenye akka hin hidhamne dafanii dammaqanii yaada isaanii akka jijjiirratan isaan godhee jecha. Eenyutu irraa buufatee iddoo jedhutti akka iddoo kanaa ce'uu jalqabu. Eenyutu irraa buufatee kan jedhu. Abiyyii fi OPDO
ergamtummaa jalaa baasee waggaa 27 ulee ergamtummaatiin Oromoo ajjeesuu jalaa baasee masaraa mootummaa galchee mataa isaaniitiin murteessanii Oromoo akka ajjeesan dandeessise. Haqa innaa dubbannu akkasumatti dubbachuu qabnaa jechuudha. Dandeessise. Murteessanii nama gamnummaa itti uume dhaabbatanii akka yaaddatan akka malee akka hin kufu kufanii akka hin burkutuuf deebi'anii akka damdamachuu danda'an sirni xuraa'aan sun akka leellifamu namoonni waggaa 27 yakka uummata irratti raawwatan qabsaa'ota waggaa bara dheeraa umurii isaanii guutuu qabsaa'an caala warra gaarii ta'anii akka leellifaman isaan taasise. Bu'aa guddaa irraa argatan. Gaafa sana murteessanii ba'an iddoo kanatti waa tokko tuqeem darbuu barbaada. Dhugaa dubbachuu waan barbaachisaa ta'e. Dhugaan iddoo kanatti miliqxe. Ihaadig wal keessaa wal mu'ateet bineensa guyyaa bineensa halkanii jedhanii sirnatti wal qoodan sun tooftaa. Jijjiiramni kun akka dhufuuf TPLF otootti waliin galin takkuu tokko takkaafachuu hin danda'amu ture. Ittiin uummata sossobuun uummanni keenya illee sossobamuun warra keessatti qabsaa'e Lammaa fa'aa Abiyyi fa'aa Gadduu fa'aa eenyu ittaana Prime Ministeriin kun kan biyya namni walloo kun Dammaqaa Mokonnin fa'aatu keessatti qabsaa'ee akkasitti ololama warri walii olo warri qabsoo Oromoo burkuteessee daaraatti galchee ofii isaatii mul'achuu barbaadu iddoo ammaa kana of dhaabu. Miidiyaaleen damee olola mootummaa sanaati jenne warri akka isaati akkasitti olo. Garuu sun completely dogoggora. Cubbuudha. Yoo jijjiirama sanaan Abiyyi itti galateeffatamate Lammaan itti galateeffatamate TPLFs itti galateeffamuu qabu. Otoo TPLF hin eeyyamin namuu jijjiirama sana fiduu hin danda'u. Maaliif yeroo sanatti namni TPLF caalaa humna qabu waan barbaade gochuudhaaf hin jiru. Kanaaf akka kanatti akka yaaddatan deebi'anii akka of ilaalanii yeroodhaan malatan akka Mangistuu akka hin taane akka Haayile Sillaasee akka salphan isaan gargaare wareegamni qeerroon kaffalte wareegamni amma sanaa ulfaatan sun tokko isaan gargaare. Lammata eenyu akka gargaare ilaaluudhaaf biyya sana keessatti maaltu ta'aa jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaafi eenyu Asaaminoo Tsiggee sirna sana gananiiti Gammachuu Ayyaanaa adda bilisummaa Oromootti makamee qabsaa ta'e. Asaaminoo Tsiggee hin hidhame. Gaafa wareegamni kun qeerroon kun kaffalte mana dhaatii Asaaminoo baasee dhaaba adda bilisummaa Oromoos biyyatti galchuu Asaaminoon hin muudamne. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dhaqe. Biyya Amaaraa keessatti nageenyatu tasgabbiitu. Nageenyan gubba'anii akka galan ta'e. Biyya Oromiyaa keessatti waraanatu labsa. Waraanan akka bultu uummanni manaa wajjiniin akka gubatu ta'e. Akka baaf gala dhabee ajjeefamu ta'e. Qeerroon mana dhaatii baate kan amma ammaatti Oromiyaa keessatti argame waanti jiru. Ijoolleen fincila sanaan duraan yakkaan cubbuudhaan mana dhaatti nam'ite lakkoofsa 40 jedhamee kan irra deddeebi'e 40 irra deddeebi'ee dubbatu manaa baate sun mana dhaatii baate sana irraa duwwaa gammachuudha. Maaliif nama mana dhaa dhaqee rakkate mana dhaatiin nama eenyuyyuu
uumamumaan gammachuu namatti uumu. Warri akkasitti baanii waanuma keessa ittiin hidhaman irratti qabsaanii ittiin hidhaman sana miidhaa uummata isaanii ilaaluudhaaf dirqaman. Ilaaluu duwwaa otoo hin ta'in deebi'anii ittiin mana hidhaatti galuudhaaf dirqaman. Har'a kumoota 40 sanaa oltu mana hidhaatti dacha'ee jira. Oromiyaa keessatti guyyuu dhiigni dhangalaa'e. Biyyoonni biraa hunduu qabban argate. Tigraay dhugaadha. TPLF aangoo waan taateef qorqalbii warra aangooyaatiin bulaa turan. Garuu yaaddoo keessa turan. Gaafa tokko mootummaan sun kufuun akka noole. Gaafa mootummaan sun kufe amma Oromiyaa keessaa waa shokokse. Mi'a saammachaa turan, baqachaa turan. Gaafa qabbanni deebi'e immoo deebi'aa turan. Akka uummataatti. Tasgabbii argatanii akka jiraatan isaan gargaara. Naannoleen bulchiisti naannoleen hundiyyuun qabbana keessa akka jiraatan. Ogaaden rakkina keessa turte. Nagaadhaan akka bobbaatee galtu. Oromiyaa Beenishaangul keessaa akka buqqa'u. Uummanni 1000 hedduun dhibba hedduudhaan akka buqqa'u godhamee akka rakkatamu godhame. Nafita. Kaayyoo fufaa itti dabalamee dhame. Miseensi gumii sabaa. Ijoolleen namni baay'een har'a mana hidhaa jira. Isa kanarraa eenyu buufatee asirraa arginaa jechaadha. Oromiyaan itti kisaarte warri Oromiyaa cuucuudhaaf, bulchuudhaaf, nyaachuudhaaf, saamuudhaaf kaleessa itti turan har'as itti karoorfatan itti gargaaramanii bu'aa isaan turraa argate jecha. Walloo keessatti nama dhume, Karrayyuu keessatti nama dhume, amma Asallaa fi Baaleetti deemamee nama dhume, Dirra Dawaa keessatti dhaqee nama keenya dhume, wareegamni ijoolleen keenya kanfalte, wareegama biraa akka qaqqabu. Ijoolleen hunduu har'a manni hidhaanqatee, xollaa guutee, sanqallee corroqa keessa ciifti. Kanaaf wareegamni malli isaa maal inni yeroo argannetti dhufna wareegama sanaan wareegama gurguddaa bara dheeraa ijoolleen keenya namni keenya baase Oromoon baase bara saanan kan ammoo qeerroon yeroo kanaa qeerroon fincila sanaa namoota masqalaan waggaa 20 waggaa 30 duwwaa miti. Beerreen qooda sana fincila sana keessaa itti hirmaata. Maanguddoonni itti hirmaatan hundiyyuun qabsaa'onni yeroo sanaa kan bosonaa kan biyyollaa keessatti qabsaa'an hunduu qaama sanaati. Wareegamni amma sanaa hunduu warra biraa mana hidhaatii baasee hangirse Oromoo mana hidhaatti dachaasee gidirse. Kanaaf isaan warra biraatu buufachaa jira. Oromooyaan kisaaraa jirti. Yaada jedhuun qaban. Ulfaadhoo horii buli. Dhugumaan karoorri mootummaan Habashaadhaa bara dhufaa darbaa Oromoo irratti deemtuun caalaa daran baay'ate malee bu'aan Oromoon argatte tokkollee akka hin jirre obbo Barbaadan jedhamuudhaanitu himu. Jaalloonne mee kootu yeroo ammaa kanatti qabsoon bilisummaa Oromoo suduudan deematoo jirtu. Magaalota Finfinneedhaa eegalee hamma Dabra Biraanitti walitti ijaaruudhaaf tooftaa baafatanii too akka deeman bu'aa caalu argachuudha akka fiigani argisiistee mul'iftee turte. Mee kanarratti waatti nu dabala. Yaadda. Baay'ee fayyaa ta'e Biraanuu laali maaster pilaanii uummanni keenya ifatti tahee mormaa jiru warri Tigree ganamaa fi halkan irratti hojjetanii fiixa baasuu dadhabanii har'a OPDOonni shira guddaa xaxaa jirti. Kanaaf taakkala uumaan as karaa biyya Ameerikaa kana dhufeeti ture. State Texas keessa Texas University magaalaa Arlington warra faranjiitiin wajjin tooftaa hamaadhaan dhufee
lafa kosii itti kuufatan naannoo Sandaafaatti ijaarraa yaada ji'uuni dhufee tokko Sandaafaanii bulchiinsa Oromiyaati. Wanni bulchiinsi Finfinnee waa'ee bulchiinsa lafa naannoo Oromiyaa kun egaa amma waan tokko piroojeektii tokko achitti dhaabanii namoota naannoo sanitti hojjetu sarviis indastiriitu dhufaa. Naannoon kun ammoo naannoo Oromiyaa kana cabseeti naannoo Finfinnee jala galee naannoon Finfinnee suduudhaadhaan Dabra Biraanii wajjin walitti banamuudhaa deemaa jechuudha. Namoota kumaantamaatu boqota. Master pilaaniin akkuma duraanuu dubbatamaa turetti tooftaa Oromoo qe'eerraa buqqaasanii ilmaan Itoophiyaa afaan isaanii afaan hojii ta'e itti dalagaa argatanidha. Kanaaf naannoo Sandaafaatti piroojeektiin deemaa jiru kuni tokko bulchiinsi Oromiyaa ummanni keenya naannoo sanii buqqa'aa jiru akkamitti nageenyi isaanii akka itti tikfamu akkamitti dantaan isaanii akka itti eegamu naannoon bulchiinsi Oromiyaa lafa koosii Finfinnee irraa dhufte itti gatamaa dhufe Sandaafaan naannoo lafa gabbattuu lafa midhaan irratti facaafatanii irratti nyaachuu danda'anii wannummaan koosii itti gataniif tokko illee jiru. Waan tokko piroojeektii tokko hojjetan warri injiinaroonni sooshaal paaraameetiriin qaban. Sibii akkamitti koosiin sun akka itti gatamu qofachiisuu malee aadaa uummata sanii bulchiinsa naannoo sanii hegeree uummata sanii ilaalcha keessan galchani. Kana kan godhuu qabu mootummaan uummatni naannoo bulchiinsa Oromiyaa namoota kumaantamaan naannoo sanirraa buqqa'uu danda'an akkamitti daanga'anii Oromoo immoo karaa Finfinneetti akka hin dhaabne bulchiinsi Finfinnee garmalee gara hundaanuu babal'atee biyyi teenya hundi Finfinnee taateeti lafa bulchiinsa Finfinnee jalarratti dhumtee magaalaan daangee malee bal'attee Oromoon kadhattuudhaaf warra qe'ee hin qabne warra mana hin qabne nu goosisaa jira. Akeeka kana kan Tigreenuu yaalee dadhabdaa jirte OPDO'n harka lafa jalaatiin xaxaa jirti. Kanaaf akeekni qabsoo keenyaa uummanni keenya akka qabbana harkatu itti yaadamee ture suni waan nuti sirna sana haqa namaan irratti fincillee jecha ilmi namaa hundi kabajaadhaan akka jiraatuuf waan nuti qabsoofneef jecha ammallee uleen sunurraan dhaabbanne. Muummichi ministeeraa imaammanni inni deemu imaammata badaadhaan deema. Imaammata Itoophiyaa gudditti ijaarraa jiru. Muummichi ministeeraa imaammata kana namarratti hirkisuufis nama uummataan filatame miti. Wanni yaada kanaan qabu. Kanaa jecha ammallee maaster pilaaniin Finfinnee harka lafa jalaatiin guyyaa wanni haasoo waan birooti harka lafa jalaatiin lafa koosii irratti gatamu jechuudhaan bifa hamaadhaan qindoomina hamaadhaan qabeenya Oromootiin Oromoo balleessuudhaaf mootummaan kun ammallee hojjechaa jira. Imaammanni mootummaan kanaa ammallee ilaalcha gaarii Oromoodhaaf hin qabu. Ilaalchi inni qabu hatta amma bulchiinsa Oromiyaa keessatti yoo ilaalte Abiyyiin wanni godhaa jiru nama haati Amaara taate. Nama abbaan Oromoo ta'e malee aangoo waan jiru namni Oromoo dubbatu ammallee ni hidhamaa ni ajjeefama bulchiinsa Oromiyaa keessatti. Kanaaf qeerroon teenya qabsoon keenya inni eegalame malee xumura irra hin geenye. Mootummaan kun yoo jabaannee falmannee haqa keenya eegganne malee akeekni isaa Oromoo qe'eerraa balleessuuf deemaa jira. Naannoo Oromiyaa lafa waraanni irratti godhamu, lafa dubartiin irratti qaanoftu, lafa maatiin manaa wajjin irratti gubatu taasisaatti deemaa jira. Kanaa jecha qabsoon keenya ammallee inni eegalame malee xumuran harkanne jecha yeroo kamiyyuu caalaa yoo falmanne malee maaster pilaaniin ammallee deemaa tuulama lafarraa fixaati jira. Lafa tuulamaatu fixee lafa maccaatti darbaa jira. Gara hundaanuu babal'achaati jira. Lafti Oromoo lafa koosii irratti gootan Oromoon nama uummata qe'eerraa isaa buqqa'uu godhaa jira. Waan Tigreenuu yaaltee dadhabde har'a OPDO'n harka lafa jalaatiin xaxaa jirti. Kunoo nama beekumsa qabeenya Oromootiin beekumsa faranjii waan san hojjettuuf qaxarachuudhaaf biyya kanatti dhufaa jiranii. Kana uummanni keenya quba qabaatee taakkala uumaatis yeroon arraa dabatu boru itti gaafatamaa waan lafa koosiidhaa jedhee piroojeektii adeemsisaa jiru uummati keenya odoo irratti mari'atin nagayni uummata keenyaaf eegamu odoo mari'atin
Sandaafaani bulchiinsa Oromiyaati. Wanni bulchiinsi Finfinnee bulchiinsa Oromiyaa bira darbee piroojeektii koosii irratti qotan Oromiyaa irra godhatu kuni keessa deebi'amee ilaalamuu qaba. Qeerroon teenya kan raftan ka'a. Kan kaatan soso'a. Sagalee teessan uummata keessaniif dhageessisa. Akkuma kaleessaatti har'a nama 60,000 oltu Oromiyaa keessatti jira. Oromoon seeratti dhiyaatee dhugaan argatu. Karaa irratti ajjeefamaa jira. Reeffa isaa awwaallachuu dhoowwanii bineensi waraabessi kan nyaatu taasisaa jiran. Wanni Gujii keessatti deemaa jiru baay'ee namatti ulfaata. Arguullee dhaga'uullee namatti ulfaata. Amma inuu Booranaa fi Gujii bira darbee naannoo Baaleetti illee babal'atee gaafa Gujii irratti godhamu namni dhaabbatee lule har'a Baalee irrattis godhamaa jira. Har'a kanuu Harargeenu qe'eedhaan buqqaasanii miliyoona 2 facaasanii kabajaa lubbuu namaatu hin qabdu. Uslee callisnee irratti ilaalaa turre. Akkuma kaleessaatti harka wal qabannee ka'uunsaa yeroon isaa amma maaster pilaaniin kan dur caalaa hamaa nurratti deemaa jira yaada jiru qaban biraanu. Ulfaadhu Doktoroonni. Obbo Daawit, daqiiqaa muraasota kana hircatti wanti tettoo jiraate itti fufi. Tole bareeda biree galatoomi. Dhimma kanarratti amma qaamni qabsoo qeerroo fi qaamni qabsoo Oromoo maal akka ta'eef sadarkaa akkamirra akka ga'ee fi maaltu isaaf illee hin hubata. Maaliif biyya keessa jira. Qabsichi eessa akka ga'e maalirraa hanqate ni beeka. Wanna tokkotu jira. Siyaasa keessatti siyaasii fi geemima siyaasni beekte. Wanna gootee geessitoon ta'e finishingii kee yoon bareessine yookiin taargeetii barbaadde sana finishingii kee yoo irratti hin hojjenne qaamuma dhumaata isaa mijeeffateetudha bakkaan gahaadha jechuudha wanna irratti irratti. Kanaaf qaamni qeerroo qabsoo isaa sadarkaa sana fidee sadarkaa kana geessise dandeettii fi humna isaa sadarkaa sana hin qabu hin jedhu maaliif still biyya sana keessatti qaamni akka siyaasaatti jiru sarvaayibii godhuu fi meeshaa fi humna ikoonoomii horii qabeenya kan qabu qaamuma Tigreeti. Ittaanee Amaarri sarvaayibii godhuudhaaf yeroo ammaa kana Oromoo cabsuuf innis humna caala ta'ee ittaanu ta'ee mul'achuudhaaf fiigaa ture duraan Oromoo ture. Garuu Oromoon amma haali nutti adeemu badaa ta'uusaa wanni tokko qabsoo tokko bakkaan gahachuudhaaf xaaruu otoo hin ta'in qabsoo tokko erga bakkaan gahatanii fi sadarkaa tokko geessanii booddee haala itti fixan yoo asattamaan hin goone balaansaa deebi'ee nama gaaga'uu yookiillee Oromoo gaaga'uu ni mala. Kanaaf dhuguma gaafa isaan tooftaadhaan Dr. Abiyyi fi Lammaadhaan fudhatanii as gadi bahanii siyaasa kee mo'uu qabda dura sadarkaa gara tokkotti adeemurra. Amma garuu already siyaasa isaanii ittiin gadi bahan yeroodhaaf isaanii hojjete amma garuu sadarkaadhaan akkuma nama kaansarri qabee sadarkaadhaan siyaasa isaanii nyaatamaa adeemaa jira. Finishingii kanatti qaamni biraa otoo ittiin darbin qaamni qeerroos yoo ta'e qaamni qabsoo Oromoo waliigalee amma danda'ame irratti hojjechuun isaa gaariidha yaadaa bire. Afur qabna mee yaada itti dabaltoo qabaatti kootu. Yaaduma gadaadha kakaafne maali furmaanni isaa kan jedhu waatti dabaluun barbaachisaa waan ta'eef furmaanni isaa waa hedduu kakaafne waan hin kakaafnetu warra baay'eedha. Kan dhiisanis baay'eetu jira dhaabbiifnee jechaadha. Sa'aa duwwaadhaaf otoo hin ta'in. Rakkinni kun kan hiikkatu waan qeerroo kan dubbannee fi qeerroo duwwaadhaan hiikkataa jechuudha. Dirqamni rakkina kana keessaa waan nu baasu hojjechuu kan hunda keenyaati. Kan uummata Oromoo akka waliigalaati. Warra maqaa Oromootiin masaraa seenee waan amma keessa jiru kuni garamittuu akka nama baasuu hin dandeenye dhaabbatee ilaaluu qaba. Itoophiyaa guddittii deebisanii ijaaruu jechaan sirna kolonii Oromoo irratti gadi jabeessuu jechaadha.
humnaan murtii nama tokkootiin murtii muummee ministiraatiin qabsoon uummataa waggaa 150 deemee deebi'ee cabuu hin danda'u. Muummee ministiraa fi bulchiisti OPDO kana keessaa ba'uu qaba. Kan biraa wanti isaan gochaa jiran dabuma kaleessa hojjechaa jiran nama ajjeesaa kaleessa hidhamaan siyaasaan jiru nama yakkamaa duwwaatu du'aa jira jechaa turan nama hidhaati kumaatamoota cubbuudhaan mana hidhaatti naqaati lakki warra yakka hojjetanii dura hojjete duwwaatu hidhamaa ture jechaa turani achi ba'anii gaafa jijjiirama kanarra ga'an yakkamtoonni nuyi warri suni dhugaa malee hidhamanii dhiifama gaafannaa jedhan dhiifamni sun formaalitiin isaa ganaadha jedhan afaaniif isaanumarra deebi'anii gochaa jiru namoota hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo mijeessuudhaaf maqaa adda bilisummaa Oromootiin sagalee uummataa ijaaruudhaaf socho'an madadhaatti naqaniiti yakkamtoota boombii baatanii deeman naqnee jedhan jeequmsa warra uuman naqnee jedhu kana soba kana keessaa ba'uu qabu yakkamtoota miti warra isaan naqan kun namuu hin beeka isaan taajjaba uummanni inni kun finciluma ammeessa rakkina biyya sanaa xaxaa godha keessumaa dhimma Oromoo akka malee xaxa Biraanuu Juulaa torban lamattani qulleessaa jedhee hadha waggaa ga'e qulleessuun hin danda'amu namuu iyyuu namni mirga gale inni bosona jiru mirga isaatiif falmu nattan qateedhee falmu sirnaan ilaalamuu qaba isa kana keessaa ba'uu qaba OPDO'n akka OPDO'tti kan biraa warra ala kanaa galee qabsaa'ota Oromoo OPDO gorsu karaa kanarra akka deemu gorsu qabsaa'ota turan har'a galanii uummanni keenya akka dhumu too uummanni keenya dhumu warra kana taa'anii gorsan kanarraa guddachuu qabu uummanni keenya hafuura galfachuu qaba irraa dhaabbachuu qaba fedhiin uummataa kabajamuu qaba namni socho'ee waan barbaadu gochuu akka danda'u waajjira adda bilisummaa Oromoo bansiisuu dhoowwuu idda banamee cufuun hogganoota adda bilisummaa Oromoo gadirsuun adda bilisummaa Oromoo birayyuu darbanii kafaa'ootti darbanii waan hin taane gochuun waan uummanni dhaabolee uummanni Oromoo barbaadu acuucuudhaan rakkina Oromoo furuun hin danda'amu warra biraa garaa ga'uudhaaf tokkummaa Itoophiyaan bara guutuyyuu hin jigdu jedhanii lallabuun waan hojiirra ooluun Itoophiyaan humnaan jiraachuu hin dandeessu yoo humnaan jiraachifnaan kun itti fufee caccabdee burkutaa'u ishii waan hin oolle ta'uun hubatamuudha qaba isa kana akkasitti beekamuu qaba uummanni Oromoo wareegama isaa kaleessaa iddoo kana ga'e akka Oromootti inni ala jiru inni keessa jiru hiriira har'a waan nama saalfachiisu alaabaa Itoophiyaa gabrummaa jalatti hin kufne maqaa mootummaa kana deeggaruutiin uffachuu calqabde ijoolleen Oromoo uummanni Oromoo uffatee hiriira ba'uu calqabe kun yeroo kanatti mootummaa sana deeggaranii hiriira ba'uun alaabaa gabroonfataa alaabaa nu gabroomse nurra dhaabbachuudhaaf dhiiga keenya dhangalaase isa nurra dhaabuuf aannolee tarmi muran calanqootti dhiigni dhangala'e tuulamatti dhiigni dhangala'e biyyi keenya isa dhaabuudhaaf nurraa dhuunfatan isa uffatanii hiriira mootummaa kana deeggaranii ba'uun lafee kaleessa waggaa 150 keessatti caccabe dhiiga dhangala'e dhiiga dhangala'aa jiru waraana uummata keenya irratti bobba'e yeroo watattamaa yookiin humna waraanaa uummata keenya irratti bobba'e ijoollee dubartii gudeedamaa jiru ijoollee gudeedamaa jiru ijoollee baagaladha haadha tokko ijoollee sadii boolla tokko tawwaal musurroo baatee galanqattee hankaa ni amma deeggaru mootummaan kun kan ta'uu qabu uummanni Oromoo nurraa dhaabii kana jedhee irratti ba'uudha nurraa kaase akkaataa Oromoo keessa jiru hacuuccaa Oromoo keessa jiru furmaata argachuu qabaa jedhee sagalee tokkoon dhaabbachuutu uummata keenyaaf duwwaa otoo hin ta'in egeree mootummaa sanaa mootummaa biyyiin gaggeeffamu OPDO yakka boruun itti gaafatamuudhaaf jiran
yakka kaleessaa waggaa tokko waggaa 27 hojjetame dhiifama gaafatanii piroosesii isaallee akkatti sirnaan ta'uu bollee iddoo kana ga'anii uummanni Oromoos wareegama biraa dabaluurraa eega gaafatanii jedhee itti dhiise harka isaaniitti qabsoo isaan butan. Hin butan jennee jirra. Addatti ammayyuu hin butanii harkaa qabu. Itti dhiise wareegama waggaa tokko kana keessatti kan falchiisaniif dhiifatama gaafatanii dhiifatamaan keessaa ba'uu hin danda'an. Kana watti fufan yakka isaaniitu itti fufatti baay'achaa deema. Isa kana ilaalanii dhaabuun barbaachisaadha. Qabsoon amma bakka geessutti immoo namuun uffee haqa bilisummaan hin jirtu. Gabrummaa caalutu nurratti dagaage. Itoophiyummaan nurratti dagaage. Warra Itoophiyummaa leellisutu iyyuu nurraa lallabaa jira alaa keessa. Kanaaf isa kana uummanni Oromoo hubachuu qaba. Warri sirna kanaaf hojjetan gorsituu ta'anii, gargaartuu ta'anii, hiriirtuu ta'anii hojjetan dhaabbachuu qabu yaada jedhuun qabu. Ulfaadhu obbo Barbaada. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kan sona seenaa magaalaa Siyaatil irraa darbu TV ONN irratti har'aaf qabannee kan dhufne qeerroo bilisummaa Oromoo warraaqsa asii kaasee eechan akka ga'e eenyutu immoo dhimma itti ba'e kan jedhuun namoota sadii wajjiniin waliin haasofnee haasofni keenya kanarraa kan ittiin mari'anne mariin keenya asumarratti goolabama